Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaan isinitti himaa dursa hangafoota oduu. Wallagga lixaa aanaa Ganjii keessatti waraanni mootummaa uummatarraan ajjechaa fi dararaa qaqqabsiisaa jiraachuu nu himan. Lixa Oromiyaa keessatti barataan kutaa 8ffaa ajjeefamuunsaa eeramaa jira. Lixa Oromiyaa bakkoota hedduutti lolli gaggeeffamaa waan jiruu fi geejjibni dhaabbatee jira. Lolli kunis waraana bilisummaa Oromoo fi waraana PP gidduutti. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti mu'an mooneet badhaasaati. Wallagga lixaa aanaa Ganjii keessatti waraanni mootummaa uummatarraan ajjechaa fi dararaa qaqqabsiisaa jiraachuu nu himan. Wallagga lixaa keessatti dararaa guddaan uummatarra gahaa jiraachuu hawaasni bilbilaan keelloo miidiyaaf himan. Jiraataa Wallagga lixaa aanaa Ganjiirraa akka yaada nu kennan halkan eedaa sa'a 2 keessa Gammadaa Yoosef nama jedhamu manaa baasanii ajjeesanii mucaa Dalisaa Dabalaa jedhamu ammoo erga rasaasaan adda dha'anii ija keessaa baasan sanarrayyuu dandamatee maatiinsaa hospitaala Hiraa gaatee yaallachuutti osoo jiru waraanni mootummaa mana yaalaatii baasuun ajjeesan jechuun jiraataan onicharraa yaada keelloof laateen himee jira. Dalisaa Dabalaa kun barataa ta'uusaa kan nuuf himan namni kun hospitaala Hiraa keessaa baasuun bakkee irratti ajjeesuu nutti himanii jiru. Onicha keessatti milishaa fi waraanni mootummaa guutuun lafuma nagaatti uummata irratti dhukaasa banuun shororkaa guddaa uumaa akka jiranis namni keelloo yaadarraa fudhate kun ibsanii jiru. Akka yaada nama bilbila nuu kennetti waraanni mootummaa dalagaaf hojii uummata danquu akkasumas gabaarraallee uummata kutee akka jiru himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon onaalee amma heeraman kana dhuunfachuusaa miidiyaalee hawaasaarraa ni dhaga'ama. Sanaan wal qabsiifne jiraataa bilbilaan haasofsiisne kan gaafannee fi waraanni bilisummaa aanaadhuma sana jala magaalaa dhuunfatee akka qabuu fi akkasuma kaambii waraana mootummaa dhuunfachuusaa nuuf himan. Waraanni bilisummaa Oromoo onoota Wallagga lixaa dhuunfachuu jalqabuun akka waraana mootummaa rifaasee nuu kaasan yaada nama sanaarraa kan hubanne erga waraanni achii socho'een booda waraanni mootummaa duubaan dhufee uummata dararuusaa hubachiisan. Dhaamsa uummataaf dhaamaniin an Oromoodha namni jedhu maal gochuun qaba gaaffii jedhuu fi deebii akka barbaadu qabu kaasan. Jiraataa kanarraa manneen uummataa hedduun abiddaan gubataniiru. Kunis waraana mootummaa raawwachuusaatii kan nuuf eeran. Godina Wallagga lixaa aanaa Ganjiirraa bilbilaa jirra. Hayyee Ganjii keessatti yeroo ammaa kana maaltu adeemaa jira? Ganjii keessatti halkan gaafa 8 jechuudha. Halkan galgaluma sa'aatii 2 halkanumaan ba'anii dhaqanii manaa fuudhanii mucaa maqaan isaa Gammadaa Yoosef kan jedhamu manaa fuudhanii ajjeesanii. Mucaa Dalisaa Dabalaa jedhamu immoo ergaa rasaasaan adda keessa rukutanii deebi'anii immoo ija keessaa baasanii isuma akka kana keessaa hin duuneeyyuu warri immoo inni hin duuneeyyuu warri isaanii immoo fuudhatanii gara hospitaala Hiraatti geessanii hospitaala Hiraatti geessanii amma kun amma sa'aatii kana jechuudha amma sanatti bilbilaa jiru. Mucaan sun hospitaala Hiraatti fuudhamee akka inni du'eedha amma kan nagaa jiru. Waraanni mootummaa fuudhee ajjeesee jira amma mucaa kana. Kan ajjeefame kun barataadha moo hojjetaadha? Barataadha. Dalisaa Dabalaa kan jedhamu kun barataadha. Kan isaanii ajjeesanii mana hospitaaluma keessaa fuudhanii kan isaan ajjeesan jedha. Hospitaala ciiseetii kan inni ture? Hospitaala deemsanii hedduun halkanii gara kanatti deemanii jechuudha. Namootumti qabanii baasanii geessanii isa booda har'a kunoo akkasitti nagaamaa jira. Amma ammaa kana baasanii ajjeesan jechuudha. Amma naannoo Mazooriyaatti ajjeesanii dhaaru bakkee irratti baasanii. Gara aanaadhuma Sayyoonoolee keessa bakka naannoon sun bakka kolbaa jiran iddoon sun bakka kana magaalaa dhuunfatanii turan. Magaalaa dhuunfatanii baay'ee naasuu guddaa keessa turte jechuudha. Har'umayyuu immoo gara aanaadhuma Laaloo Assaabii bakka Haroojii immoo kaambii diinaa barbadeessee jira guutummaa guutuutti jechuudha. Kaambii diinaa barbadeessanii qabeenya ishee hunda wanta jiru hunda gubaa turan jechuudha. Kaambii diinaa barbadeessanii guutummaa guutuutti jechuudha. Bakka Haroojii jedhamutti injifannoo guddaatu galmaa'ee jira jechuudha. Gara kanatti baay'ee wanta boonsaatu hojjetamee jira jechuudha. Lixa Oromiyaa keessatti barataan kutaa 8ffaa ajjeefamuunsaa eeramaa jira. Lixa Oromiyaa keessatti barataan kutaa 8ffaa ajjeefame. Lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoonoolee keessatti barataan kutaa 8ffaa waraana mootummaan ajjeefame jechuun ibsa gabaasni nu qaqqabe. Barataan kun guyyaa kaleessaa hagayya 7 2021 gabaa dhaqee achitti qabamee erga hidhameen booda ajjeefamuu kaneeru. Gabaasichi maqaa barataa ajjeefame kanaas Huseen Bayyana kan jedhamu ta'uusaa ibsa. Reeffi barataa kanaa kara deemaan argamuusaa kaneeru yoo ta'u gabaasni keelloof ergame ajjeechaa sanaaf maatiin mucaa ajjeefamee gadda guddaa keessa jiraachuu nu eeran.
Ajjechaan yeroo adda addaatti lixa Oromiyaa keessatti kan raawwatu yoo ta'u uummanni ajjechaa kanaaf waraana mootummaa irra deddeebiin himata. Mootummaan gamasaan waraanni isaa nama nagaa kan hin ajjeefne ta'uu kan eeru ajjechaa Hussein Bayyanaa kanarratti qaama mootummaarraa odeessaa arganne hin qabnu, yoo arganne akka arganneen isin biraan kan geenyu ta'a. Lixa Oromiyaa bakkoota hedduutti lolli gaggeeffamaa waan jiruu fi geejjibni dhaabbatee jira. Lolli kunis waraana bilisummaa Oromoo fi waraana PP gidduutti. Lixa Oromiyaa bakkoota hedduutti lolli gaggeeffamaa waan jiruuf geejjibni dhaabbatee jira. Lolli kun waraana bilisummaa Oromoo PP gidduutti lixa Oromiyaa godinaalee Qeellam Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa keessa hanga gabaasa kana qindeessinetti geejjibni addaan citee jira. Kunis sababa lola guddaan adeemaa jiruuf ta'uu mirkaneeffanne. Kana malees daandiiwwan qaxxaamura naannolee kan kaaba Shaggar cufamuu isaanii galgala kana cufamuu isaanii odeessi keelloon argate ni mirkaneessa. Lixa Oromiyaan alattis lolli jabaan kibba Oromiyaa kaaba Shaggarii fi bakkoota maratti waraana bilisummaa Oromoof qaamolee mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jira. Kibba Oromiyaa Boorana keessatti barsiisaan tokko du'e argamuun isaa gabaafame. Kibba Oromiyaa Boorana keessatti barsiisaan du'e argamuun himame. Kibba Oromiyaa godina Booranaa Yaaballoo keessatti barsiisaan Abiyaat Waljirraa jedhamu kutaa ciisichaa keessatti du'e argamuun isaa odeeffanne. Gabaasa arganneen barsiisaa Abiyaat Waljirraa maatiin isaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee yoo ta'an hojii barsiisummaaf gara sanatti kan imale Boorana keessatti mana barumsaa Elwaayee jedhamutti kan barsiisu ta'uu mirkaneeffannee jirra. Barsiisaan kun eengadda hagayya 7 bara 2021 Boorana magaalaa Yaaballootti hoteela Giriin jedhamu keessatti du'ee bulee reeffisaa argamuun himame. Haalli du'a barsiisaa kanaa hanga ammaa waan ifa ta'e hin jiru. Maaliif akka ajjeefame kan hin beekamin jiru yoo ta'u sababa du'a sanaaf keessummeessaan hoteelichaa to'annaa jala ooluusaa mirkaneeffannee jirra. Hiriira balaaleffannaa juuntaa jedhamuun guyyaa kaleessaa fardeen hedduu fi namoonni magaalaa Finfinneetti walitti qabaman. Hiriira balaaleffannaa juuntaa jedhamuun guyyaa kaleessaa fardeen hedduu fi namoonni hedduun magaalaa Finfinneetti walitti qabamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo gama kaaba Itoophiyaa isa mudatee jiru uummanni bee akka balaaleffatuu fi tattaaffii taasisuusaa itti fufuun guyyaa kaleessaa fardeen hedduu magaalaa Finfinnee keessatti argamuun hiriira waamameerraa qooda fudhatan. Qaamoleen mootummaa hiriira sana uummanni fedhii isaan akka fardaan dabalamee bee yoo akeekan odeessi hawaasa bal'aarraa dhaga'amu ammoo maallaqaan saadanii akka uummanni farda isaa fe'atee hiriira sanarratti argamu taasifamee jedhan. Fardeen hiriira kanarratti argamanis balaaleffannaa juuntaa fi akka ba'an mootummaan gamasaan akeeka dhaadannoowwan juuntaa kan mootummaan jedhu humna TDF kan kaaba Itoophiyaa waraana naannoo Tigraay balaaleffatan jechuun ibsa. Haalli kaaba Itoophiyaa gama nagaan akka hiika arguyyuu gaafatama. Haa ta'u malee gama mootummaanis ta'e gama TDFin qaamoleen lammeenuu walitti dhaadataa jiraachuun baramee jira. Humna TPLF lola dhaabbii gaggeessaa jiruun naannoo Amaaraa Laallibalaa ga'uusaa ibsamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo lola TPLF gaggeessuu kana balaaleffachuun hiriira adda addaa magaalaalee irratti qopheessaa jira. Tibba darbee guyyoota muraasa darban keessa hooggantuun USAID gara Itoophiyaatti kan imalan akka muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed arguuf fedha qaban himanillee argamee waliin haasa'uuf fedha dhabuu gaggeessaa Itoophiyaa amma kana gabaafamaa ture. Hooggantuun jaarmiyaa USAID Samantha Power haala lola kana ilaaleen humni waraana TPLF akka naannoo Amaaraa gadhiisee ba'u yoo gaafatan humnoonni naannoo Amaaraa ammoo akka lixa Tigraay gadhiisanii ba'an gaafatanii turan. Kanarratti deebii kan kenne naannoon Amaaraa lixa Tigraay waan jedhamu hin beeknu jechuun qabiyyee lafa isaanii akka ta'e yaada kee kulaatan TPLF kanarratti waan dubbateen qabu. Sudaaniif Itoophiyaa gidduu walildiimuun akkumatti fufeetti jira. Sudaaniif Itoophiyaa gidduu atakaaroon jiru jabaateetti uffee jira. Itoophiyaan Sudaan irraa amantoo kan hin qabne ta'uu erga ibsiteen booda Sudaan ambaasaaddara Itoophiyaa keessaa qabdu biyyatti waamte. Kunis erga torban darbe Sudaan rakkoo Itoophiyaa kan kaaba biyyattii lola TPLF fi mootummaa federaalaa gidduu jaarsummaan ni fura jetteen booda sana hordofuun Itoophiyaan ammoo jaarsummaa Sudaan kan hin barbaanne ta'uu ibsite. Kanas Itoophiyaan gama seekreetara waajjira ministeera muummee Itoophiyaa Aadde Bileenee Siyyuum kan ibsite. Itoophiyaan ammatti Sudaan waliin hariiroo gahaa ta'e kan hin qabne ta'uu fi Sudaan irraa Itoophiyaan amantuu akka hin qabne ibsitee jirti. Ibsa Aadde Bileeneen booda odeessaa irraa arganneen ammoo Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessa jiru gara biyyaatti waamte. Kunis akeeka raawwateef yoo ibsitu Sudaan yaadni ishee kennite Itoophiyaan fudhachuu akka qabdu diduudhaan yaada Sudaanitti Itoophiyaan kan waliigaltu yoo taate yaada ambaasaaddara ishee biyyatti waamuu kan fooyyessitu ta'uu ibsitee jirti. Itoophiyaan amanamummaa Sudaan irraa dhabuu fi sababoota Aadde Bileeneen torban darbe keessa ibsite keessaa tokko dhimma lola daangaatti. Sudaaniif Itoophiyaan erga daangaa irratti loluu jalqabanii as akka hariiroo gaariin gidduu biyyoota lammeen
lameen injirratti kaaftee adde Bileeneessuyyuum torban darbe keessa dhugumattis lolli Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti adeemaa ture lubbuu hedduu gaaga'uusaatu gabaafama. Kanaan alattis Itoophiyaa fi Sudaan dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisuun walfalmii guddaa gara sadarkaa waraana hololaatti guddateetti ce'ee jira. Haalonni kun lamaan lola biyyoota lameen gidduu jiru daranuu hammeessee kanaaf Itoophiyaan akka amantuu Sudaan irraa hin qabne kan ibsatte. Itoophiyaatti seekreetara waajjira muummee ministeera Itoophiyaa adde Bileeneessuyyuum torban darbe jechuun kamisa dheengaddaa ibsa kana kan kennite yoo ta'u Sudaaniin jaarsummaaf lakkaawachuu dursee akka walamantaan Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti uumamuu fi hojjechuutu dursa yaada jedhu kennite. Yaada sanatti aaruu fi qabamuu kan hin oolle kaleessa Sudaan ammoo ambaasaadara ishee Itoophiyaa keessaa waamteetti. Daa'imni ganna 14 waldaa Zimbaabuweetti osoo deessuu du'uun ishee komii kaase. Daa'imni ganna 14 waldaa Zimbaabuweetti osoo deessuu du'uun ishee komii kaase. Poolisiin Zimbaabuwee du'a daa'ima ganna 14 osoo deessuu duutee fi lammiilee biyyattii akkasumas rogeeyyii mirga namoomaa mufachiise qorachaa jira. Meemoorii Maachiyaan baatii darbe naannoo Maraangee waldaa keessatti du'uu isheetu gabaafame. Taateen raawwate shamarran umriin isaanii 18 gad balaaf akka saaxilaman agarsiise. Akka gabaafametti taanaan heerumuuf jecha barumsa addaan kutuu isheetu gabaafama. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mootummaan biyyattii heerumni daa'immanii yakka akka ta'ee fi akka dhaabbatu akka dalagu gaafateera. Taatee daa'ima osoo deessuu duute jedhamee guddaa gadduu fi jabeessee akka balaaleffatu hime. Dhaabbatichi ibsa baaseen dararaan dubartootaa fi shamarran irra ga'u akkasumas heerumni kanneen umriin isaanii hin geenye raawwatu haqa osoo hin argatiin itti fufuu hin danda'u jechuun himee jira. Dubartiin kun adoolessa 15 waldaa Apostolic Zimbaabuwee jedhamuu fi qoricha akkasumas wal'aansa hospitaala hin eeyyamnetti duute. Akka miidiyaan biyya keessaa maatii shamarree duute eeruun gabaasanitti daa'imni dhalattee lubbuun oolee haala gaariirra jira. Maaltu du'aaf akka ishee saaxilee fi haala awwaalcha raawwate irratti poolisii fi koomishiniin koorniyaa naannichaa qorataa jiraachuu hima. Duuti ishee erga dhimma ijoollummaan heerumuu ijoo dubbii taasisee booda yanni onlaayinii gubbaa meemoorii Maachiyaaf haqa jedhu banamee namoonni 57 ol mallatteessanii jiru. Dubartiin Zimbaabuwee waa'ee mirga dubartootaa falmuun beekamtu Everjoyce yeroon kun yeroo namoonni aangoo qaban seera kabachiisan yookiin seera haaraa baasanidha jetteetti. Dubartoonni fi shamarran mirga dhuunfaa qabatanii qaama isaanii irratti to'annoo qabaatanii akka nama guutuutti hin ilaalaman jechuun tiitoora gubbaatti barreessite. Akka seerri Zimbaabuwee eerutti dubartoonni umrii 18 eegalee akka heerumanni eeyyamaaf haa ta'u malee maatiin tokko ijoollummaan heerumuun deeggarsa maallaqaa fida jedhanii kan anan ta'uutu himama. Kanneen bultii ijaarratan barumsa hordofuuf carraanuuf banaa jedhanii abdatu. Haa ta'u malee shamarran heeruman daa'ima godhatu yookiin hojii manaa osoo hojjetanii manumatti hafu. Daawwattoota keenya oduu nuyi ammaaf qabanne kana gammaa ture qophiilee keelloo afaan waliin turtii gaarii.